Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota miidiyaa Gaaddisa Islaamaa. Arra seenaa addaa takka qabannee isiniif dhiyaanne. Viidiyoo tana sheer godhuu akkasuma chaanaala YouTube miidiyaa Gaaddisa Islaamaa jedhu YouTube irratti subscribe godhuu akka hin daganne. Haa eegallu. Seenaanis akkana jetti. Deebisaa ajaa'ibaa tan gurbaa hoolaa eeguutii fi sharrii Yahudichaa jetti. Gurbaa Yahudaa tokko gara biyya fagoo takkaa osoo imalaa jiru jidduutti biyya muslimootaa takka gaha. Rabbiin akka Qur'aana keessatti dubbatetti irra hedduu Yahudaa warra sharrii yaaduun beekame. San Yahudichi kun magaalaa tana seenee ulamaa fi sheekan muslimaa maaliif hin dogoggorsiisne je'ee yaaduun gara magaalaa walakkaatti imala eegale. Seensa magaalaa irratti duuba gurbaa hoolaa eegu tokkoon qunname. Yahudichi osoo sheekanitti hin dhaqin yaada ummanni qabu maaliif hin barre dura dogongorsiisuma kanaahu dura asirraa maaliif hin eegalle je'ee yaadee akkana jechuun summii garaa isaa jirtu akka tabaa fakkeessee facaasuu eegale. Akkami yaadkiisaa hoolaa akkuma beekamutti nuti muslimtoonni Qur'aana haffazuuf hedduu cinqamna. Rabbiin laaffisee buusuu dhabuun isaa nama ajaa'iba. Lammaffaa heddumminni isaa juuza 30 ta'uun nu dararee jira. Sadaffaa keeyyanni isaatillee haalaan hedduudha. Afraffaa fi guddaan kan akka Qur'aanan haffazne nu godhu irra deddeebi'ee dhufa aayanni. Tanaafuu maaliif aayata deddeebi'ee dhufu kana ifirraa hin hayne nuti jechuun jechuma irra deddeebi'ee dhufu malee humaa jechuu miti. Deddeebii kana yoo hayne haffazuun nuuf laaffata jechuun Yahudichi gurbaa hoolaa eegu kana muslima fakkaatee gaafate. Kana hunda hoggaa godhugaa Yahudichi gurbaa hoolaa eegu kana usee dhaggeeffachuu ture. Sambooda gurbaan hoolaa eegu kun mataa ol qabatee obboleessa kiyya haasawni kee haalaan namatti tola yaada gaarii ja'aan. Yeroo tana Yahudichi deebisaa gurbaa hoolaa eegu kun deebiseefiin gammachuu bakkeef kaayuu dhabee ammoo sharriin inni yaadee dhufe akka irratti hin beekamneef je'ee gammachuu isaa dirqitti dhoysee haasawa isaa kan itti aanu eege. Gurbaan hoolaa eegus akkana jechuun haasawa isaatti fufe. Haasawni kee gaarii mee gaafii takkan si gaafadha. Dhiifama wajji akka nam mul'atutti qaama kee kanarra waan deddeebiin dhufe hedduu jira. Fakkeenyaaf harka 2 qabda, ija 2 qabda, akkasuma gurra 2 qabda fi kan kana fakkaatan. Tanaafuu qaamni kee akkasittiin ulfaanne akkasiif haffallatu tokko tokko maa murtee firraa lafan keenye jechuun kiyya waan deddeebi'ee tirfii ta'ee dhufe kun humaa jechuu miti jechuun gurbaan hoolaa eegu kun Yahudichaaf deebise. Yahudichis bakka kanatti rifaataan waan qabatuuf dhiisu wallaalee dhaabbatee hafe. Akkanas jee hay deebisaan nama hoolaa eeguu akkana yoo ta'e kan ulamaa'otaa akkam taha jechuun sharrii isaa dhiisee miila kiyya na baasi jee karaa isaa itti fufe ja'a. Dhumate daawwattoota miidiyaa Gaaddisa Islaamaa seenaa tanarraa maal akka hubattan komentirra nuuf barreessaa. Seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti chaanaala miidiyaa Gaaddisa Islaamaa jedhu YouTube gubbarratti subscribe godhaa. Inshallah. Assalamu alaikum.